Vaayirasii Kooroonaa. Vaayirasiin Kooroonaa namoota kumaatamaan lakkaa'aman hubee jira. Keessattuu Chaayinaatti lubbuu namoota kumaan lakkaa'aman ajjeesee jira. Kanarraa kan ka'e dhaabbanni fayyaa addunyaa akeekkachiisa balaa fayyaa uummataa labsee jira. Hanga ammaa waan dhibee Kooroonaa maaltu beekamaa? Vaayirasiin Kooroonaa maali? Vaayirasiin Kooroonaa akaakuu vaayirasii bineensotaa fi allaattii irratti dhukkuba guddaa geessisuudha. Sanyii vaayirasii Kooroonaa keessaa kan miidhaa namatti qaqqabsiisan lakkoofsan xinnoodha. Miidhaan isaa qufaa irraa kaasee hamma balaa sirna hafuuraa miidhu yookiin immoo SARS geessisuu ni danda'a. Akaakuu vaayirasii Kooroonaa beekamoon SARS fi MERS jedhamuun beekamu. SARS bara 2002 amma bara 2003 akka lakkoofsa faranjitti namoota 8,000 dhukkubsatan keessaa 818 ajjeesee jira. MERS immoo yeroo duraatiif biyya Saawudii Arabiyaatti bara 2012tti akka lakkoofsa faranjii kan argamedha. Dhibichi hammaataa ta'uu isarraa kan ka'e namoota 2,500 dhibee kanaan qabaman keessaa 850 ajjeesee jira. Vaayirasiin Kooroonaa akkamitti daddarbaa? Dhangala'oo kan akka hancufa dhukkubsataa irraa gara nama fayyaatti itti darba. SARSis ta'ee MERS nama irraa gara namatti darbuun duratti bineensota irraa gara namatti darbe jedhamee amanama. Vaayirasiin Kooroonaa haaraa kun eessaa dhufe? Akka qorattoonni baay'een ibsanitti vaayirasiin gabaa bineensota kan lubbuun jiran itti gurguraman kan biyya Chaayinaa Wuhan keessatti argamu irraa akka ka'e shakkama. Yeroo ammaa gabaan kun cufamee jira. Haa ta'u malee vaayirasichi namarraa gara namatti darbuun namoota gabaa kana hin dhufne illee qaqqabee saffisaan tamsa'utti jira. Vaayirasii kanaan qabamuu keenya akkamitti beeknaa? Ogeeyyoliin fayyaa addunyaa beekumsa waa'ee dhibee kanaa qaban waliif hiraa jiru. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsetti namni dhukkuba kanaan qabame mallattoolee kan akka qufaa, hafuura fudhachuu dadhabuu, ho'a qaamaa fi yoo hammaatee jedhe immoo sombaa fi kalee dalagaan ala ni taasisa. Mallattooleen dhukkuba kanaa qufaa wajjin waan baay'ee wal fakkaatuuf dhibamuu keenya kan beeknu mana yaalaa dhaqnee yoo yaalamne qofa. Dawaan isaa maali? Hanga ammatti dawaan dhibee kanaaf qophaa'e hin jiru. Haa ta'u malee mallattoo dhukkubichaa wal aanuun ni danda'ama. Hanga ammatti dhukkubsattoonni hedduun fayyanii gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Vaayirasichi waan haaraa ta'eef talaalliin hamma ammaa hin qophoofneef. Namoota akkamiitu dhibee kanaan qabamuu danda'a? Namoonni hundinuu dhibee kanaan qabamuu ni danda'u. Balaan isaa garuu namoota umriin gurguddoo fi rakkoo fayyaa qaban irratti hammaata. Namoonni hedduun dhibee kanaan qabamanis baay'een isaanii fayyanii hospitaalarraa bahaa jiru. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota dhukkubsatanii fi du'aa jiran guyyaa guyyaan dabalaa jira. Kanarraa kan ka'e dhaabbanni fayyaa addunyaa akeekkachiisa cimaa labsee jira. Dhibee kana to'achuuf maaltu godhamaa jira? Magaalaan dhukkubni itti ka'e Wuhan fi naannoon Hubei jedhamu cufamee namoonni akka hin baane fi akka hin seenne geejjibni baaburaa, konkolaataas ta'ee kan xayyaaraa dhaabbatee jira. Biyyoonni biroos balalii xayyaaraa gara biyya Chaayinaatti godhan dhaabanii jiru. Humni dhibee kana to'achuu fi yaalii fayyaa kennuun haalaan xiqqaa ta'us balaliin xiyyaaraa Itoophiyaa irraa gara Chaayinaa balali'u hanga ammatti hin dhaabbanne. Akkamitti of eeggachuu dandeenya? Nama qufa'uu fi ho'a qaamaa ol ka'aa ta'e qabu irraa of eeggachuu. Harka keenya yeroo yeroon bishaan yaa'uu fi saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu. Yeroo qufaanuu fi yeroo haxxifannu afaan fi funyaan keenya haguuguu. Yeroo magaalaa baanu immoo maaskii uffachuudhaan of eeggannoo gochuu ni dandeenya. Kan qopheessee isinii dhiyeesse LWF dha. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa.